Wantoota 5 abjuu kee ajjeesuu danda'an. Tokkoffaan sodaa. Sodaan gufulee gurguddoo namoonni abjuu isaanii akka hin hordofne dhorkuu danda'an keessaa isa tokko. Sodaa kufaatii, sodaa waan hin beekamne, sodaa diduu, sodaa waan namoonni biroo yaaduu danda'anii. Lammeessoon xiyyeeffannoo dhabu. Waan galmaan ga'uu barbaaddu irratti yaada ifa ta'e yoo hin qabaanne galma sanaaf hojjechuu rakkisa. Galma murtaa'e tokko sammuutti otoo hin qabatin kaayyoo tokko malee akka naannoo yookiin tarkaanfii fudhachuuf kaka'umsa kan hin qabne ta'uu danda'a. Sadaffaan ilaalcha gadhee ofiif qabaachuu. Akkaataan ati ofitti haasoftu dandeettii abjuu kee hordofuu kee irratti dhiibbaa guddaa geessuu danda'a. Yoo yeroo hunda akka ati gaarii hin taane yookiin gongoma akka hin arganne ofitti himte kaka'umsa dhabuu fi hawwii kee dhiisuun kee hin oolu. Arfaffaan cimina dhabu. Abjuu kee galmaan ga'uuf yeroo baay'ee hojii cimaa, of kennuu fi cimina gaafata. Yeroo duubatti deebi'insaa yookiin gufuun si mudatu salphatti harka yoo kennite galma kee bira ga'uuf tarkaanfii fudhachuuf rakkachuu dandeessa. Shanaffaaf inni dhumaa deeggarsa dhabu. Sirna deeggarsaa cimaa qabaachuun dandeettii abjuu kee galmaan ga'uu irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Namoota si jajjabeessanii fi sitti amananiin of marsuun yeroo wanti si jabaatullee galma kee galmaan ga'uuf hojjechuu akka itti fuftu ofitti amanamummaa fi kaka'umsa siif kennuu danda'a. Jechoota hayyootaa keessaa jijjiiramni uumama jireenyaati. Garuu qormaanni kaayyoo jireenyaati. Kanaaf jijjiirama jiruu mormuu qabda. Garuu qormaata jiru jijjiiruufi miti. Inni biroos jaalatamuuf yookiin fudhatama argachuuf yaaluun si hin barbaachisu. Akkaataa jirtutti qofa ati nama ajaa'ibaati. Of ta'i. Ati qabeenya kee isa guddaadha. Ofiif amanamaa ta'i. Jechoota hayyootaa fi gorsa of keessaa qaban seerota hawaasummaa 12. Tokkoffaa yeroo namni haasa'u addaan hin kutin. Lammaffaan namoota bifa isaatiin hin madaalin. Sababa kanaan namoonni hedduun carraa dhabaniiru. Sadaffaa yeroo hunda iddoo dhuunfaa nama tokkoo kabaji. Arfaffaan waa'ee nama tokkoo gongumaa waan tokko hin tilmaamin. Yoo dhimmamteef isa waliin haasa'i. Shanaffaa yeroo dogongorte dhiifama gaafadhu. Boonni gongumaa waan gatii guddaa qabu siif hin dabalu. Ka qabdu sirraa hir'isa. Jaaffaan waa'ee nama si bira hin jirre hin hamatin. Torbaffaan yeroo ulfaataa ta'e illee amanamaa ta'i. Akkasumas dhugaa yoo si dhukkubse illee lakki jedhi. Miidiyaa hawaasaa irratti oduu hin facaasina. 8ffaa kun. 9ffaa waa'ee namoota ijaan ilaaluun hin tuffatin yookiin yaada hin malle hin dubbatin. 10ffaan akka ati ilaalamuu barbaaddutti namoota biroo ilaali. 11ffaa yeroo dandeessutti gargaarsa kenni. Garuu akkas gochuuf hin dirqamin. 12ffaa aariin kee gocha kee akka to'atu hin eeyyamin. Jechoota hayyootaa fi gorsa of keessaa qabanidha isaan kun. Ammas ka biroo jireenyi adeemsa yaaddoo tokkoo kan biraatiin bakka buusudha. Murtoo dogoggoraa gochuun tasuma murtoo tokkollee gochuu caalaa gaariidha. Madaalliin hojii fi jireenyaa kan jedhamu hin jiru. Wanti sababattu kamiyyuu yeroo hunda jireenya kee madaalawaa hin godhu. Mudaa kan hin qabne ta'uu hin dandeessu. Ati nama qofa. Inni biroo addunyaan dirree fiigichaatti. Sochii itti fufi. Yoomii fi eessaa jalqabdullee galma kee bira ga'i. Galma haarawaa galmeessi. Horaa bulaa deebana.